the logarithmic function in the their graphs. Paartii kana jalatti ammoo kan nuti ilaallu logarithmic functionii fi giraafii isaa haala kamiin kaasuu dandeenya isa jedhu ilaallaa jechuudha. Paartii darbe keessatti waa'ee exponential functionii fi giraafii isaa ilaallee turre. Paartii tokko mata duree tokko irra utaalee jira jechuudha. Innis waa'ee base e jechuudha. Base e exponential function base e. Base isaa e yeroo goonu e jechuun natural numberidha. Natural numberidha jechuudha. Logarithm of e raised to x equal to y yeroo jennee barbaannutti inni kun beeziin isaa maal ta'ee jira? E ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu e inni jennuun kun lakkoofsa ni qaba. Innis 2.171828 yoo dogongoruu baadhee akkasuma fakkaate isa sanii jechuudha. Iin kun bakki inni kan bu'u. Kanaafuu san booda wanni hafe hundinuu wal fakkaataadha jechuudha. Kan jalqaba base b goonee dalagaa turreen wal fakkaataadha. Kanaafuu e isa jedhu san qofa kaalkuleetara malee hojjechuu waan hin danda'amneef lakkoofsi isaa baay'ee dheerata jechuudha. Kanaafuu lakkoofsan irraashinaal nambariidha. Like pi akka paayitti innis maalidha? Lakkoofsa dheeraa qabaachuudha. Kanaafuu isa san bifa danda'ameen kaalkuleetara fayyadamuudhaan giraafii isaa kaasuu dandeettanii. Propertiin inni hafe ammoo hundinuu kan jalqaba hojjenne wajjin wal fakkaata jechuudha. Kanaafuu isan haala saniin ilaaluu dandeettanii jechuudha. Amma kan nuti ilaallu logarithm functionii fi giraafii isaa haala kamiin kaafna isa jedhu ilaallaa jechuudha. From section 2.1.2 you should remember that b raised to y equal to x if and only if logarithm of x base b equal to y where b is greater than 0 and b is different from 1 and x is greater than 0. Isa kana maal ilaallee jirra? Exponential functionii keessatti ilaallee jirra jechuudha. Inni kun yeroo maal ta'edha? Yoo logarithm of x base b kun y dhaan wal qixa ta'e qofa inni kun haala kanaan ta'uu danda'a jechuudha. Hence the function y equal to logarithm of x base b where x is greater than 0 and b is greater than 0 and b is different from 1 is called a logarithmic function with base b. Kanaafuu isa kana maal jennee waamna? Kan jalqabaa kana maal jennee waamna turre? Exponential function with base b jennee waamna turre jechuudha. Kanaafuu isa kana ammoo y equal to logarithm of x base b yookiin ammoo f of x equal to logarithm of x base b jechuu dandeenya jechuudha. Maaliif f of x means f of x equal to y jechuu dandeenya jechuudha. Uumaa rakkisu waan ta'eef kanaafuu f of x equal to logarithm of x base b isa jennuun kanaan yeroo kana x'n kun greater than 0 ta'uu qaba. Maaliif akka ta'e itti dhufnaa jechuudha. Yeroo hojjennutti b'n ammoo greater than 0 ta'a jechuudha. And b is different. Maaliif greater than 0 jenneen isa kana? Fakkeenyaaf x is greater than 0 sababni jenneef maaliif akka ta'e isin taa mul'isu. Logarithm of y equal to logarithm of x base b isa jennuun kana gara logarithmitti yeroo jijjiirutti gara exponentialitti yeroo jijjiirutti b raised to y equal to x dha jechuudha. Kanaafuu amma b'n kun b kana 0 godhuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif 0 the power of 1 isoo jenne amma inni kun undefined ta'a jechuudha. Undefined. Kanaafuu inni kun waan hin danda'amneef sababa saniif b'n 0 ta'uu hin dandeenye jechuudha. Greater than 0 inni jenneeniif. Inni biraa ammoo x'n ammoo maaliif greater than 0 ta'e? Greater than 0 waan inni ta'eef b reessuu b isa jedhu kana fakkeenyaaf lamaa fudhannu. To the power of 1 yeroo jenne fakkeenyaaf maal arganna? 2 argannaa jechuudha. Bakka x maal argannee jirra? 2 argannee jirra. To the power of 0 yeroo jennu meeqa argannaa? 1 argannaa jechuudha. To the power of minus keessaa minus 1 yeroo jennu ammoo 1 over 2 dha. 1 over 2 jechuun ammoo 0.5 ta'a jechuudha. 0.5. Kanaafuu maal ta'ee jira inni kun hundi isaatu fakkeenyaaf pozitiiva yeroo fudhannutti pozitiiva tokko yeroo fudhannutti maal ta'e pozitiiva nu ta'e jechuudha kan nuti arganne. Yeroo 0 fudhannutti 1 nu ta'e, yeroo negatiiva fudhannutti ammoo 0.5 dha. Kana jechuun 0.5 is greater than 0 dha waan ta'eef kanaafuu x maal ta'ee jira? Greater than 0 ta'ee jira jechuudha. Maayinasii lakkoofsa barbaannee kan fudhannu taate
to the power of 100 yoo jennee illee maal ta'a 0 point something ta'a jechuudha 0.1 yookiin ammoo 0.000 jedhee haala saniin lakkoofsa wayii nuuf ta'a. Kanaafuu maal ta'uu hin danda'u 0 ta'uu hin danda'u jechuudha 0 irra guddaa waan ta'eef sababa saniif haala saniin fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu isa kana maal jennee waamna a logarithmic function with base b jennee waamna jechuudha. Isaan kunniin example maaliiti logarithmic jechuudha. Hundi isaatu yoo kan ilaaltan taate beeziin isaa asitti meeqa 10 asitti 2 kunis maal ta'e 3 over 2 jechuun maal ta'a 1.5 ta'a jechuudha. Kanaafuu hundi isaatu 0 oli akkuma argaartan 1 over 10 jechuun illee 0. maal ta'a 1 ta'a jechuudha 0.1. Kanaafuu hundi isaatu 0 dha oli 0 point jedhee ka'ullee garuu ammoo maal ta'a 0 ol ta'a jechuudha. Kanaafuu isaan hundi isaaniitu beeziin isaanii b dha. B'n isaanii kun yookiin ammoo beeziin isaanii kun maal ta'a greater than 0 fi 1 irraa adda ta'a jechuudha. 1 irraa waniin adda ta'uuf ammoo b the power of fakkeenyaaf 1 yoo kan goonu taate b kana b the power of x soo jennee b the power of b kana 1 jennee jira 1 the power of x is maal ta'a 1 ta'a jechuudha. Maaliif 1 kana fakkeenyaaf 0 illee yoo goone maal ta'a 1 ta'a. Ammas deemnee tumaan 100 jennee illee 1 ta'a. Kanaafuu lakkoofsi kun irraa deddeebi'aa deema waan ta'eef sababa saniif giraafii yeroo kaafnutti waan sirriin hin dhufneef sababa saniif isa kana different from 1 jechuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu isaan kunniin hundi isaaniitu example logarithm function jechuudha. Graphs of logarithm function. Graafiin logarithm function yoo maal fakkaata isa jedhu ilaalla jechuudha. Amma exponential function graafiin isaa karaa lamaan ilaallee turre. Tokkoffaan yeroo beeziin isaa yeroo greater than 1 ta'e ilaalee turre. Akkasumas beeziin isaa ammoo between 0 and 1 yeroo ta'e ilaalee turre jechuudha. Kanaafuu ammas maal ilaalla paartii kana jalattis property isaa haalumsaniin bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Isa kana fakkeenyaaf giraafii irraa kaanii haa ilaalume doomeenii isaa maal fakkaata reenjiin isaa maal fakkaata poointii kam tuqee bira darbuu danda'a isa jedhu giraafii jalqaba irratti giraafii haala kamiin akka kaafnu ilaallee fakkeenyaaf example 1 ma hojjetame kana ilaaluudhaan inni kun formula wayii fayyadamuudha yookiin ammoo logaritmii bifa nuuf kenname kana haala kanaan gabatee yoo ilaaltan haala kamiin hojjetame yoo jettanii ilaaltan akka tokko isin dhibuu mala waan ta'eef kanaafuu haala kamiin hojjetame isa jedhume walumaan ilaallaa jechuudha. Isa kana ilaaluudhaan sanbooda gara property isaatti deemnaa jechuudha. Isa kana hojjechuudhaaf jalqabatti maal godhuu qabdanii logaritmiidhaan bifa nuuf kenname kanaan isa kana maal godhuu qabnaa gara exponentiality jijjiirraa jechuudha. Gara exponentiality jijjiiruudhaan sanbooda ammoo maal goona deebinee isa kana bifuma exponentialiidhaaf buusaa deemne saniin bakka buusuudhaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaafuu isa kana f of x bakka jedhu ammoo maal fayyadamuu dandeenya y fayyadamuu dandeenya isin jedha jira. Kanaafuu y equal to maal jennaan kana logarithm of x base b jennaan jechuudha. Kanaafuu isa kana ammoo gara exponentiality yeroo jijjiirutti maal nuuf ta'a b raised to y equal to x ta'a jechuudha. Kanaafuu wanti nuti barbaadaa jiru maalidha ammas x barbaannaa jechuudha. X barbaannaa kanaafuu maal goona isa kana equal to 2 jechuu dandeenya. Kanaafuu bakka b maaltu ture 2 dha waan ta'eef beeziin kanaafuu 2 the power of y equal to x dha jechuudha. Kanaafuu bakka y kana maal buufannee x nuuf kenna isa jedhu ilaalaa jechuudha. Kanaafuu inni kun haala kamiin kenname jira inni kun logarithm nuuf kenname nu ammoo maal jennaani 2 the power of y equal to x isa jedhu san yookiin ammoo 2 the power of isa kana amma jechuun inni 2 the power of y jennaan jechuudha. Kanaafuu x maal ta'a isa jedhu ilaalla. Kanaafuu bakka y maal goona lakkoofsa buufanna. Lakkoofsni buufannu ammoo maayinasii irraa ka'uudhaan zeeroos ni fudhanna akkasumas poozitiiv illee fudhanna jechuudha. Kanaafuu maal akka ta'u walumaan haa ilaallume. Kanaafuu bakka y meeqa irraa kaanu minus 2 irraa kaanu minus 2 irraa minus 2 yeroo fudhannu 2 the power of 2 irraa kaanu poozitiiv ana hojjedhame jalqaba 2 yeroo goonu meeqa ta'a x-in kenna meeqa ta'a lama power isaa lama yeroo goonu maal ta'a 4 ta'a jechuudha. Kanaafuu bakka x 4 tu nuuf galaa jechuudha. Kanaafuu yeroo 2 goonu meeqa ta'e 4 ta'e. Sanbooda ammas deebinee
1 galfanna to the power of 1 equal to 2 ta'a jechuudha. Ammas bakka 2 1 yeroo galfannu bakka y yeroo 1 galfannu meeqa arganne bakka x ammoo 2 argannee jirra jechuudha. Value nuti galchaa deemnu bakka maalii galchaa jirra? Bakka y galchaa jirra jechuudha. Exponential function irratti ammoo bakka x galchuudhaan maal akka argannu ilaalaa turre jechuudha. Kanaafuu haalumsanii itti fufuudhaan to the power of 0 equal to lakkoofsa ka'uun power isaa 0 yeroo godhan 1 ta'a jechuudha. 1 kanaafuu maal argannee jirra? 0 yeroo goonu ammoo 1 argannee jirra. Ammas to the power of minus 1 and to the power of minus 2 isaan kunniin maal ta'anii 1 over 2 ta'a. Inni kuni 1 over 2 dha. Inni kun ammoo 1 over 4 ta'a jechuudha. 1 over 4 haala kamiin isa kana haala kamiin argachuu dandeenye 1 over minasiin gara jalaatti deebisnee jedheera. Kanaafuu 1 over to the power of 2 dha. To the power of 2 jechuun ammoo 1 over 4 ta'a jechuudha. Kanaafuu haala saniin value kana galchaa yeroo deemnutti isa kanniin argannee jirra jechuudha. Kanaafuu amma haala kamiin gara giraafii kaasutti deemna jennee yoo kan ilaallu taate jalqaba maal goona? Value kana deebifneetumaan kaatuu qabna jechuudha. Kanaafuu yeroo y'n kan nuti kaa'anne maalidha? Kan 0 minus 1 minus 2 1 fi 2 inni kaa'anne kunniin maal ta'anii gatii asirraa kanniin ta'anii jechuudha. Kan asirraa kunniin y'dha jechuudha. Kanaafuu yeroo 1 galfannutti haala kamiin deemuu qabna? Amma nuti yeroo 0 galfannu x'n maal ture isa jedhu ilaaluu qabna jechuudha. Yeroo y'n 0 asitti ta'a, asitti 1dha, asitti 2dha, asitti 4dha jechuudha. Haaluma saniin 3 4 jedhee itti fufaa deema. Gara gadiitti ammoo maayinasii ta'aa deemaa jechuudha. Kanaafuu x'n ammoo maal ta'aa ture isa jedhu haa ilaallu ammas. Y'n yeroo 2 ta'u, yeroo 1 ta'u, yeroo 0 ta'u, x'n ammoo haala kanaan jijjiiramaa dhufe jechuudha. Yeroo y'n 0 ta'e x'n 1 ta'a jechuudha. Kanaafuu x'n 1 jechuun x'n kan asirraa kana waan ta'eef kanaafuu 1'n eessa ture? As ture jechuudha. Kanaafuu 0 fi 1 jidduutti dhufnee haala kanaan bakki isaan itti waltuu kanatti tuqatuu qabna jechuudha. Yeroo ammoo y'n 1 ture. Yeroo 1 ture meeqa ture? 2 ture jechuudha. Kanaafuu asitti ammas deemnee tuqannaa jechuudha. Ammas yeroo inni 3 ta'e yeroo inni 2 ta'e meeqa ture? 1 over yeroo inni 2 ture 4 ture. To the power of 2 dha waan ta'eef 4 ture jechuudha. Ammas yeroo y'n minus 1 ta'e yeroo minus 1 ta'etti meeqa ture? 0.5 1 over 2 jechuun 0.5 dha. Yeroo minus 2 ture ammoo maal ta'e? 1 over 4. 1 over 4 jechuun ammoo 0.25 ture jechuudha. Kanaafuu haala kanaan tuquudhaan giraafii maal goona? Haala kanaan kaasna jechuudha. Giraafii haala kanaan kaafna. Kanaafuu beeziin maal ture? Amma beeziin greater than 1 dha jechuudha. Beeziin keenya greater than 1 dha waan ta'eef kanaafuu yeroo beeziin greater than 1 ta'u haala kamiin kaafama? Bifa kanaan kaafama jechuudha. Yeroo ammoo between 0 and 1 ta'e ammoo maal akka ture walumaa ilaallaa jechuudha. Kanaafuu isa kana haala kanaan kaafannaa jechuudha. Amma haaluma giraafii kanarraa hubannutti giraafii kanarraa doomeenii ilaaluu qabna. Doomeenii isaa maal akka ta'e, reenjiin isaa maal akka ta'e, akkasumas poointii kamiif kam tuqee deema isa jedhu kanniin hubatuu qabna jechuudha. Doomeenii ilaaluudhaaf kan nuti ilaallu gatii x'ti jechuudha. Gatiin x eessarraa ka'ee haga eessaati isa jedhu ilaaluu qabna jechuudha. Kanaafuu x'n akkuma ilaaltan x'n kana bira yoo kan taru taate maal ta'a? Isa kana bira yoo kan taru taate garana yoo taru taate maayinasii ta'a ture. Garuu ammoo hin tarre akkuma argartan 0 bira yoo hin geenne jechuudha. Eessa dhaabate? Asitti dhaabate waan ta'eef. Kanaafuu doomeenii maal jechuu dandeenya? Positive real number jennaan jechuudha. Positive exponential irratti maal ture? All real number ture jechuudha. Garuu ammoo amma maal ta'e? Positive real number. Doomeniin exponential function all real number ture. Kan garuu logarithm function positive real number dha jechuudha. Faallaa walii turan. Ammas maal ilaallaa itti aansinee reenjii isaa ilaallaa jechuudha. Reenjiin ammoo gatii y'ti. Gatii y'if nu kennine kun y'n asii ol pozitiiva, asii gadi yoo tare ammoo neegatiiva. Kanaafuu garam taree jira? Gara oliittis giraafiin kun akkuma argitan gara oliittis deemee jira, gara gadiittis deemee jira jechuudha. Kanaafuu gara neegatiivaattis gara pozitiivaattis deemee jira waan ta'eef maal jennaani? Reenjiin isaa all real number jennee himnaa jechuudha.
Inni itti aanu immoo poointii kam irratti kan inni x tuqee bira darbe jennee yoo kan ilaallu taane ammoo waaniidha. X yeroo waanii ta'utti tuqee bira darbee jechuudha. Kanaafuu waaniin ammoo maal ture? 0 ture. Kanaafuu 1,0 jennee himuu dandeenya jechuudha. Poointii kana tuqee bira darbe waan ta'eef. Inni jalqabaa kun x bakka bu'aa, inni lammaffaa ammoo y bakka bu'a. Kanaafuu 1,0 irratti tuqee bira darbe jechuudha. Exponential function irratti ammoo maal irratti tuqee bira darbe? Maal irratti tuqee bira darbe jennuu kan yaadannu taate 0,1dha. 0,1 jechuun ammoo poointii kana ture jechuudha. Asitti tuqee bira darbe yeroo exponential function haala kanaan deemaa ture waan ta'eef giraafichi sun. Kanaafuu maal ta'ee 0,1dha. Kana irratti ammoo 1,0dha jechuudha. Faallaa olii akka ta'e haaluma kanaan hubachuu dandeettan jechuudha. Giraafiin kun guddataa jira moo xiqqaataa jira isa jennu ammoo ilaaluudhaaf yeroo x'n guddataa deemutti giraafiin kun poozitiiva ta'ee haala kanaan guddataa deemaa jira jechuudha. Guddataa deemaa jira. Maaliif yeroo x'n waanii ta'etti as jira, yeroo 2 ta'etti ammoo haala kanaan ol guddatee jira, yeroo 3 ta'etti ammoo guddataa deemaa jira jechuudha. Yeroo x'n guddataa deemutti giraafiin kunis guddataa deema. Kanaafuu giraafii kana maal jechuu ni dandeenya? Increasing jennee haala kanaan himuu dandeenya jechuudha. Haaluma argaa jirtaniin propertiin isaa kanuma ture. Graphs of y equal to logarithm of x base b yeroo b maal ta'etti greater than 1 ta'etti property kanneen qabaachuudha. Doomeenii isaa the set of all positive real number. Doomeenii isaa maalidha? Positive real number'idha akkuma isin jedhee ture. Rangein isaa ammoo all real number'idha jechuudha. All real number. Real number'i kamiyyuu y-dhaaf kennuu dandeenya jechuudha. Negative kennee jirra, 0 kennee jirra, akkasumas 1 kennee jirra waan ta'eef kanaafuu real number'i hundayyuu kennuu dandeenya jechuudha. Giraafiin kun ammoo poointii 1,0 akkuma isin jedhe isa kana bakka bu'a. Kana jechuun ammoo x intercept of the graph is 1. X intercept isaa maal ta'a? X intercept jechuun yeroo y 0 goonutti x maal ta'a isa jedhudha. Kanaafuu y akkuma argitan 0dha. Kanaafuu x maal ta'e? 1 ta'e jechuudha. 1 ta'e waan ta'eef kanaafuu 1,0 jechuu dandeenya. The function increase as x increase. Functioniin kun guddataa deema yeroo maal ta'utti? Yeroo x'n guddataa deemutti. Kana jechuun yeroo x'n xiqqaataa deemu ammoo giraafiin kunillee xiqqaataa deemaa jira jechuudha. The y axis is vertical asymptote of the graph. Y axisiin isaa ammoo maal ta'e? Vertical asymptote ta'e jechuudha. Kana jechuun giraafiin sun maalitti dhiyaataa deema? Gara y'itti dhiyaataa deemaa jira jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf isa kana yeroo arginutti y'n haala kanaan gad deema. Kanaafuu inni kun vertikaalidha jechuudha. Vertikaalidha waan ta'eef giraafichi ammoo maal ta'ee jira? Gara y'itti dhiyaataa deemaa jira jechuudha. Garuu ammoo gonkumaa sarara kan tuquu hin danda'u. Maaliif akkuma exponential function irratti ammoo x kana tuquu hin danda'u jennetti isa kana irratti ammoo maal tuquu hin danda'u? Y tuquu hin danda'u jechuudha giraafichi kun. Garuu ammoo gara y'itti dhiyaataa deemaa jira jechuudha. Y keessaayyuu yeroo being greater than 0 ta'utti gara negatiivitti dhiyaataa deemaa jira. Y negatiivitti. Kanaafuu haala kana ilaaluu dandeenya jechuudha. The values of the function are negative. For 0 is less than x, x is less than 1 and they are positive for x is greater than 1. Kana jechuun yeroo x'n 0 fi 1 jidduu turetti giraafichi kun maalidha? Negatiividha. Garuu ammoo yeroo x'n greater than 1 ta'etti inni ammoo maal ta'a? Positive ta'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Between 0 and 1 jechuun x'n 1 as jira, 0 ammoo as jira jechuudha. Handhuura kana waan ta'eef yeroo x'n jidduu lamaan ta'etti giraafiin ammoo maal ta'ee jira? X gattaree jira. X gattaruun ammoo negatiiva ta'uu mul'isa jechuudha. Negatiiva ta'uu mul'isa. Kanaafuu yeroo inni jidduu kana ta'etti, yeroo x'n jidduu kana ta'utti giraafiin ammoo isaa gadi waan ta'eef y'n ammoo asii gad maal ta'a deema? Negatiiva jechuudha. Yeroo ammoo x'n greater than 1 ta'utti fakkeenyaaf 1 irraa ka'ee yeroo asii ol ta'utti maal ta'ee? Asii ol jiraachuudha giraafiin kun. Kanaafuu kana jechuun ammoo poozitiiva jechuudha. Haaluma kanaan yeroo deemaa deemutti poozitiiva ta'a jechuudha. Kanaafuu giraafiin yeroo biin greater than 1 ta'utti isa kana fakkaata jechuudha. Mee isa itti aanu ammoo haa ilaallu. Amma ammoo kan nuti ilaallu you will next discuss what the graphs of the function y equal to logarithm of x base b looks like when 0 is less than b, b is less than 1. Kana jechuun yeroo biin kun 0 fi 1 jidduu ta'utti yookiin ammoo beeziin yeroo 0 fi 1 jidduu ta'utti
giraafichi isaa maal fakkaata isa jedhu ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf isuma kana fudhannee haa ilaallu. Isa kana fudhannee yeroo ilaalutti akkuma isin jedhe jalqaba gara maaliitti jijjiirra gara exponential functionitti. Gara exponential functionitti yeroo jijjiirru ammoo 1/2 the power of h of x maal jechuu dandeenya y jechuu dandeenya jechuudha. Isa kana y jechuu dandeenya. Kanaafuu 1/2 the power of y equal to x. 1/2 jechuun ammoo maal jechuudha? 1/2 isa jedhu kan ammoo haala kamiin jijjiiruu dandeenya? 1/2 jechuun 2 the power of -1 jechuu dandeenya jechuudha. Maaliif 2 the power of -1 yeroo jijjiirutti 1/2 yeroo ta'u waan ta'eef. Kanaafuu 1/2 kana 2 the power of -1 times y equal to x dha. Kana jechuun ammoo paawarii maal goona waliin baay'isa. 2 the power of -y equal to x. Kanaafuu isa kana bakka buufachuu dandeenya jechuudha. Isa kana bakka buufannee maal godhuu dandeenya? Giraaficha ijaaruu dandeenya jechuudha. Kanaafuu mee maal irraa kaanu? 2 irraa kaanu. Y'n 2 yeroo ta'utti y equal to 2, y equal to 1, y equal to 0 yeroo ta'utti maal akka ta'u ilaallaa jechuudha. X'n ammoo maal ta'a deema isa jedhu haa ilaallu. Amma ammoo maal goona? 2 the power of minus waan alaan jirtuuf y'n ammoo meeqa 2 jennee jirra. Equal to x. X meeqa ta'a isa jedhu ilaallaa jechuudha. 2 the power of -2 equal to x dha. Isa kan ammoo yeroo jijjiirutti maal ta'a? 1/2 the power of 2 dha. Kana jechuun ammoo maal ta'a? 1/2 the power of 2 jechuun 1/4 ta'a jechuudha. X maal ta'ee jira? 1/4 ta'ee jira. Yeroo maal ta'utti? Yeroo 2 ta'utti. Yeroo 2 ta'utti maal ta'e? 1/4 ta'ee jechuudha. Yeroo 1 ta'utti yoo maal ta'a? 2 the power of minus into 1 bakka y yeroo 1 galfannutti x meeqa ta'a? Meeqa ta'a inni kun? 1/2 ta'a jechuudha. 1/2 dha. X meeqa ta'a? 1/2 ta'a jechuudha. Yeroo y'n 1 ta'utti. Kanaafuu maal ta'ee jira? 1/2 ta'ee jira jechuudha. Yeroo y'n minus 1 ta'utti akka hin jenne maaliifi maayinasiin tun kan jalqaba jirtu waan ta'eef minus y jennee jirra. Minus y haala kanaan minus y dha. Maayinasiin alaan jirti. Y ammoo haala kamiin galfataa deemnu isa jedhu san adda baafachuu qabna jechuudha. Y 2 the power of minus y equal to x. Amma ammoo 0 yeroo galfannu ammoo 2 the power of -0 equal to x. -0 jechuu waan dandeenyeef 2 the power of 0 jennaa jechuudha. Equal to x. Maaliifi 0n maayinasiis pozitiivismi sababa saniifuu maayinasii jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu 2 the power of 0 jechuun ammoo 1 dha. X. X meeqa ta'ee? 1 ta'e. Yeroo kamitti? Yeroo y'n 0 ta'utti x'n ammoo 1 ta'a jechuudha. Kanaafuu haala saniin vaaliyuu hundayyuu galfattanii ilaaluu dandeettanii. Maayinasiis yeroo galfannu maayinasii keessaa fakkeenyaaf -1 ibsinaa galchu 2 the power of minus y equal to x dha. -1 galfanna jennee jirra bakka y. Kanaafuu 2 the power of minus asitti akka hin shawwadamne maaliifi maayinasiin tun ta'aa jirtu -1 inni jennuun kun ammoo bakka y ka galfanidha jechuudha. Bakka y ka galfanne -1 dha waan ta'eef maayinasiin ammoo jalqaba jirti. Kanaafuu sababa saniifuu inni kun yeroo waliin baay'atu ammoo maayinasiif maayinasiin pozitiiv wal goote jechuudha. Kanaafuu 2 the power of 1 equal to x. 2 the power of 1 jechuun ammoo 2 dha. Kanaafuu x maal ta'e? 2 ta'e jechuudha. Yeroo kamitti? Yeroo x'n -1 ta'utti. Yeroo x'n -1 ta'utti inni ammoo 2 ta'e jechuudha. Kanaafuu haala saniin hundayyuu galchitanii ilaaluu dandeettanii. Giraafichi ammoo haala kamiin ka'a? Giraafiin yeroo ka'utti yeroo 0 ta'u haala kamiin deebinee ilaalla? Yeroo x'n 0 ta'u yeroo y'n 0 ta'u x'n maal ta'e? 1 ta'e jechuudha. Kanaafuu haala kanaan tuqaa itti godhanna. Yeroo y'n 1 ta'u ammoo 1/2 ta'e. Kanaafuu 1/2 jechuun ammoo bakka kana yeroo 2 ammoo 1/4 dha. Kanaafuu yeroo ammoo -1 ammoo meeqa ture? 2 ta'e. Yeroo ammoo -2 ammoo 4 ta'e jechuudha. Haala kanaan giraafii kana maal godhuu dandeenya? Kaasuu dandeenya jechuudha. Kaasuu dandeenya. Kanaafuu propertiin isaa amalli isaa maal fakkaata isa jedhu haa ilaallume. Giraafii hafaanis haalumsaniin kaasuu dandeettanii. The domain is the set of all positive real number akkuma jalqabaati. Inni kun doomeenii isaa all real number dha jechuudha.
domain is the set of all positive real number, sorry, positive real number idha. Kana jechuun x positive malee negative hin galfanne jechuudha. Inni argatu hin dandeenye. Kan nuti argannu martiyyuu yeroo y minus galfannus x nu argataa turre maal ture? Positive mu ture jechuudha. 0 point something waan akkasii waan ta'eef kanaafuu all positive real number ta'e. Range isaa the set of all real number dha. All real number kana jechuun asii olitti deemee jira giraafichi kun, asii gadittis deemee jira. Kanaafuu asii ol positive waan ta'eef gara gadiitti ammoo negative jechuudha y. Sababa saniif all real number jechuu dandeenya jechuudha. The graph has its x intercept 1,0 dha. Kana jechuun 1,0 irratti tuqee jechuudha. Wal fakkaataadha property isaa agarsiistu. Asirraa ammoo the function decreases as x increase. Yeroo x'n guddataa deemutti giraafiin ammoo maal ta'aa jira? Xiqqaataa deemaa jira jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf x'n asitti meeqa ture? 1 dha. Haaluma kanaan 2 jechuu dandeenya, 3 jechuu dandeenya. Guddataa deemaa jira jechuudha x'n kun haala kanaan. Kanaafuu yeroo x'n 1 ture haala kanaan gasiiqee jira. Yeroo 2 ta'e ammoo gasiiqee jira. Yeroo 3 ta'e haaluma kanaan siiqaa deemaa jira jechuudha giraafiin kun. Kanaafuu yeroo x'n guddataa deemutti inni ammoo maal ta'aa jira? Gad xiqqaataa deemaa jira jechuudha. Gara gadiitti gad bu'aa deema. Kanaafuu decreasing jennaan jechuudha isa kanaan decreasing. The y axis is an asymptote of the graph. Asymptotiin isaa kan inni dhiyaatu ammas maalidha? Gara y tti dhiyaataa deemaa jira jechuudha. The values of the function are positive when x is 0 is less than x less than 1 and they are negative when x is greater than 1. Kana jechuun maalidha? Yeroo x'n between 0 and 1 kana jechuun 0 as ture 1 in ammoo as. Kana jechuun x'n jidduu kana yeroo turetti giraafiin asii ol jiraachuudha. Asii ol jiraachuun isaa ammoo positive ta'uu mul'isa. Yeroo inni ammoo greater than 1 ta'e asii ol yeroo inni ta'e kun x'n yeroo greater than 1 ta'utti giraafiin ammoo garam jira? Gara gadiitti gad bu'ee jechuudha. Kanaafuu yeroo between 0 and 1 positive dha. Yeroo ammoo greater than 1 ammoo maal ta'e? Negative dha jechuudha. Kanaafuu giraafii kana haala kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu ammoo the relationship between the functions y equal to b raised to x in the y equal to logarithm of x base b. Kana jechuun relation yookiin ammoo hariiroon exponential function fi logarithm function jidduu jiru maal akka ta'e ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf giraafii kana irratti yoo kan ilaalu ta'e inni kun kan garanaan kaafame kun maalidha? Kan garanaan kaafame kunoo maalidha isa jedhu adda baasnee san booda hariiroo isaa haala saniin hubannaa jechuudha. Kan garanaan kaafame kun maalidha? Inni kun exponential function dha jechuudha. Kun ammoo kan amma kaasaa turre kana logarithm function dha. Kanaafuu hariiroo isaanii maalidha? Maal waliin qaban? From the graph above we observe the following relationship. Hariiroo kanneen hubannaa jechuudha giraafii kanarraa. The domain of exponential function. Exponential function is the set of all real number which is the same as the range of y equal to logarithm of x base b jechuun ammoo maalidha? Logarithm function dha jechuudha. Kanaafuu maal jennee hubannaa? Exponential functionin domainii isaa range logarithm functionitiin wal qixa ta'a jechuudha. Kana jechuun ammoo rangein ammoo exponential functionii maalidha? All positive real number dha. Kana jechuun ammoo maal isaa wajjin wal qixa? Logaritmii wajjin domainii isaa tokko ta'a jechuudha. Domainiin exponential functionii range exponential logarithm functionitiin, rangein ammoo exponential functionii domainii maalitii? Logarithmic function ta'a jechuudha. The x-axis is the asymptote of y equal to b raised to x, whereas the y-axis is the asymptote of y equal to logarithm of x base b. Kana jechuun x-axisiin asymptotii maalitii? Exponential function jechuudha. Y-axisiin ammoo asymptotii maalitii? Kan logarithmic functioniti. Kana jechuun inni kun exponential function isin jedheera. Kanaafuu maalitti dhiyaataa jira? X tti dhiyaataa deemaa jira jechuudha. Inni kun ammoo logarithmic functionidha. Inni ammoo maalitti dhiyaataa deemaa jira? Y tti dhiyaataa jira. Y'n kan asii gad deemu kun y dha waan ta'eef
kanaafuu isa dhiyaataa deemaa jira jechuudha. Kanaafuu maal jechuu ni dandeenya? X axisiin exponential function yeroo ilaalutti aseempitooti isaa ta'a. Yeroo ammoo logarithmic function yeroo ilaalutti maaltu aseempitooti isaa ta'a? Y'n aseempitooti isaa ta'a deemaa jira jechuudha. Kanaafuu isaan haala sanii adda baafachuu dandeenya. Y equal to b raised to x has y intercept 0,1 jechuudha. Where is logarithmic function jechuu dandeenya isa kana. Logarithmic function has an x intercept. Exponential functionin y intercept qaba. Logarithmic function ammoo x intercept qaba jechuudha. Kanaafuu isa kana haala kanaan gabaabsinee adda baasuu dandeenya. Domain of logarithm exponential function is equal to the range of logarithmic function. Range of logarithmic exponential function is equal to the domain of logarithmic function jennee haala kanaan adda baasuu dandeenya jechuudha. The functions f of x equal to b raised to x in the g of x equal to logarithm of x base b where b is greater than 0 are in inverse of each other. Kana jechuun exponential function fi logarithmic function inverse walii jechuudha. Faallaa walii ta'an jechuudha. Kanaafuu isa kana the natural logarithm inni itti aanu ammoo maalidha? Natural logarithmidha. Natural logarithm inni jennuun kun ammoo beeziin yeroo maal ta'utti? Yeroo e ta'utti jechuudha. Natural number yeroo ta'utti. Isa kana jalatti x equal to e raised to y fi which is the same as y equal to logarithm of x base e. Kana jechuun faallaa walii jechuudha isaan kunniin. Isa kanaa fi inni kun maalidha? Mirarii waliiti yookiin ammoo faallaa waliiti jechuudha. Ln of x is used to represent logarithm of x base e. Ln of x jedhee kan nuuf kennu taate ammoo maal bakka bu'aa? Logarithm of x base b bakka bu'aa jechuudha. Ln of x is called the natural logarithm of x. Isa kana ammoo maal jennee waamna? Natural logarithm of x jennee waamna jechuudha. Isa kana ammoo maal jennee waamna? Isa kana natural exponential of x jennee waamna jechuudha. Kanaafuu inni isaan kunniin maalidha? Faallaa walii jechuudha. Mee isa kana ammoo yeroo nuuf kennu haala kamiin furuu dandeenya isa jedhu haa ilaallu. Ln of 1 inni jedhu amma maal goona? Ln of 1 jechuun logarithm of x logarithm of 1 base e dha jechuudha. Kana jechuun ln of 1 isin jennaan logarithm of jettanii lakkoofsa asitti isin kenname san gubbarra keettanii jechuudha. Beeziin isaa ammoo e ta'a yeroo kamiyyuu. Kanaafuu maal ta'a inni kun equal to maal ta'a? Equal to x ta'a. Maaliif hin beeknu waan ta'eef. San booda ammoo isa kana gara exponentiitti yeroo jijjiirru e raised to x equal to 1. Kanaafuu e kana in kun lakkoofsa uumamaati isin jedhee jira. Kana jechuun natural number jechuun 2.71828 isa jedhu san bakka bu'a waan ta'eef kanaafuu lakkoofsa kamiyyuu paawarii isaa 0 yeroo goonumaan nuuf ta'a 1 nuuf ta'a. Kanaafuu maal jechuu dandeenya? Ln of 1 equal to e raised to 0 jechuudha. Inni kun e raised to 0 equal to 1 dha. Kanaafuu maal arganna? 0 dha jechuudha. Ln of 1 jechuun ammoo kanaafuu meeqa ta'e? 0 ta'e. Isitti aanu ammoo ln of e. Ln of e jechuun ammoo logarithm of e base e. Meeqa ta'a? Logarithm of b base b meeqa ta'a jennee turre asiin dura yeroo ilaallutti logarithm of b base b 1 ta'a. Kanaafuu inni kunis 1 ta'a jechuudha. Kanaafuu haala saniin 1 ta'a jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Amma immoo logarithm of ln of e raised to e jechuun ammoo logarithm of e square base e. San booda maal ta'a? Inni kun property yookiin ammoo amaloota logarithmiitiin tan asirra jirtuun tuuntu maal taati? Gara gadiitti dhufte jechuudha as. Kanaafuu equal to 2 logarithm of e base e taati. E base e jechuun ammoo 1 dha jennee jirra. Kanaafuu 2 times 1 meeqa ta'a? 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana ammoo haala kanaan 2 ta'a jennee hojjechuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu ammoo ln of e dha. Ln of e jechuun ammoo
logarithm of lakkoofsa nuuf kenname san maal goona paawarii goonaa jechuudha nu paawarii logaarithmii raadikaal e base e dha. Raadikaal jechuun ammoo waan over 2 dha waan ta'eef maal goona logarithm of raadikaal jechuun ammoo waan over 2 dha waan ta'eef e the power of maal jennaani 1 over 2 dha. Base e dha. 1 over 2 ammoo formula yookiin ammoo bifa property isaa sanii maal ta'a gara gaditti deebi'aa jechuudha. Kanaafuu 1 over 2 logarithm of e base jechuun ammoo times 1 dha. Kanaafuu maal ta'a 1 over 2 ta'a jechuudha inni kun 1 over 2 times 1 maal ta'a 1 over 2 ta'a jechuudha. Inni itti aanu ammoo ln of 1 over e dha. Ln of 1 over e ammoo haala kamiin barreessina logarithm of 1 over e base e 1 over e jechuun ammoo maal ta'a logarithm of 1 over e yeroo jennu e raised to minus 1 isa jedhutti deebisuu dandeenya jechuudha. Base e dha. Ammas maal goona isa kana minus 1 logarithm of e base e ammas maal goona minus 1 times logarithm of e base e jechuun ammoo 1 dha waan ta'eef maal godha inni kun 1 times 1 minus 1 ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana haala kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Yoo nuuf kenname bifa logaritmiitii jiruudhaan sanbooda ammoo maal goona haala amma hojjetaa turre kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Note in general ln of e raised to x equal to x inni kun ammoo haala kamiin ta'e ln of e raised to x jechuun logarithm of e raised to x ta'a jechuudha. Base e dha. Sanbooda maal ta'a x'n kun gara gadiitti dhufaa jechuudha. X logarithm of e base e dha. Logarithm of e base e ammoo 1 waan ta'eef x times 1 maal ta'a x ta'a jechuudha. Sababa saniif haala sanii inni kun formulaan kun isaan wal qixa ta'uu danda'e jechuudha. Kanaafuu barnoota keenya kan guyyaa har'aa haala kanaan xumurree jirra. Viidiyoon kun kan isinitti tole yoo kan taate maal gootanii like godhuudhaan akkasumas namootaaf share godhuun irraanfatina. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti bye.